abbootii luboonni qoosonni akka kennaa keessanii sadarkaa keessanitti gargaartota abbootaa hojii mana waaqayyoo keessatti qooda guddaa hin qabdeen buloonni daafaloon ummanni kiristiyaanaa maatii amma guddaatti waaqayyoo guyyaa hundaa dabarsee bara hunda dabarsee guyyaa kanaaf bara kana sa'aatii kana eebbisee kan nuu kenne eegannoo isaa beektanii irra foon irraa dammaqxan iddoo kanatti cuuphaa yaadannoo dhiifama cubbuu gaggeessuu cuuphamuudhaaf kan walitti qabamtan maatii waaqayyoo nagaa galata waaqayyoof kan bultanii nagaa galata waaqayyoof kan bultanii nagaa galata waaqayyoo akkan turtanii nagaa galanni waaqayyoo fayyisuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eegumsi ergamootaa qarannaan gifti maaranii waadaan samaayitoota wareegamtoota qulqulloota waaqayyoo hedduu gifti maaranii bara keenya jireenya keenya oolee kan bulanuuf haa ta'u baga geessanii bagattin isin ga'e. Egaa akka jaalala waaqayyootti wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 29 ilaa oolaa waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu jecha jedhu waliin barannaa waaqayyo nu haa barsiisu. Sagalee kana kan dubbatu barataa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu Yohaannisidha. Qulqulluu Yohaannis maalirra dhaabbate jecha kana dubbate kan jedhu yoo ilaalle jalqabumatti dhimmi cuuphaa kanaa kan inni jalqabeef iddoo jireenyaa isaan kenname abbaan keenya Addaam darbee bilaladiinaatii waan gadhiisuuf iddoo sana gadhiisuu isaa keessatti immoo kisaara daangaan qabne keessa waan galuuf Addaam iddoo isaa jalqabaa kanatti deebi'uudhaaf boo'icha inni hin boo'in gadda inni hin gaddin rakkina inni hin argin subaa'ee bakka inni hin galin subaa'ee inni hin galin tokkollee hin jiru ture. Kanaaf ilka nagaa ilka mukaa iddoo ilkaaf gadaana iddoo mul'atu hin mul'anne galaanaanaaf isinarra irra dhaabbanni cuubamu dhaabbanne kana keessallee subaa'ee galee Addaam iddoo isaatti deebi'uudhaaf akka namummaa gaabbii namummaatti Addaam waan inni keessa dhaabbate hin gaabbin hin turre. Kanaaf seetannis naa Addaam kana keessa xumuraattis ani ergamaa waaqaati jireenya seenaa addaa gara abbaatti si geessa jedheen subaa'ee isaa bultii 40 bultii 39 keessaa baasee baraan namni kamuu keessatti nama hin argine sagaleen dhala namaa hin dhaga'amne sagaleen bineensaa malee kan nama miidhu malee homtuu kan hin argamne keessaan ga'an eenyudha jedhee gaafa isaan gaafatu ani ati Mikaa'elii kan jette miti gaafa isaan jedhan lakki handheera keessan Daawidoos jalqabe gannataa sin baasee malee akkas miti jedhee gaafa inni itti dubbatu Addaam subaa'ee isaa waggoota lakkaa'ee caalaa sa'aatii sanatti baay'ee gadde baay'ee boo'e qilleensi guddaan sanatti qilleense rimmaaniin boo'urra darbe amma dhiiga beetti Addaam gadda guddaa gadde yeroo sanatti sagaleen duumessa keessaa fi yaaddaa uumamaa dhuunfaa Beecha dhuunfaa kee waan fayyadu sitti hin fakkaatin dhala kee irra dhalattee waggaa 5,500 boolakkaatti dhufeensi isaa jedhee waadaa waan galeefi Addaam biyya qoraatti biqilchuu biyya birraan guute kana keessa biyya sidiqiin guutame kana keessa biyya gammachuu gadhiisee sagalee gammachuuf sagalee abdii egaa argates abdiidhaan jiraatee sagaleen abdii Addaamiif kenname waaqa biraatti dubbatame kun yeroo lakkaatee lakkaatee gaafatu annaa biyyaa kan gidduudhaatiin argamte itti maaramirra dhalatee itti maaramirra erga dhalatee amala daa'imummaa daa'imman addunyaa hunda keessatti waan foon waggaa daa'imni hunda bira cubburraa kana baatu haadha isaa maaramii isa beekamaa abbaa isaa guddisaa beekamaa isa beekamaa garuu amala daa'imummaa isaa keessatti waaqa waan ta'eef nama daa'ima ta'ee jirullee beeka biyya keessaa baasaa warra nageenya rabeetti akka isaan garagaran gochaa warra goolatan mureessaa ajaa'iba Yesuus Kiristoos hin argayyee ta'e daa'ima sanyii jedhamu gaafa inni du'e maatii isaa awwaaluuf itti jedhanii Amaanu'eel mucaa Maariyaam inni jala ajjeesee gaafa jedhan daa'imummaa isaatti du'aa kaasaa
يقل مرتب بساوجين إذا يرجع لسنه وانجيل ما فيه قلنا قلنا كل سافري كاسنه ينال مرتب يجي أكيدين مرتب نكوينجيل للنيل نمون يتقدسن جابلن يجي جابلن ما أكيدين هاي ساجر آجر آجرنا بطرون فنادم الكل يواني سرن مثل بيرن واني كيل سايسة بكودا إذن كي جريلا آجر يجانا ستن كهين الكل يواني نام بيه سبارا جرم كي سراب بيه گلانا بيه سبارا راب بيه چوپر صاحب اتا بفور الكل ناتو جنم سنتان بشاني بفور الكل دان كانتين قلبي جيردن كانتين موتما كيوت ريادن كانتين موتما ارگدن الكل يوانس نانو گلانا بيه سبارا راب بيه إسانين بطرساتو إسانين بطرساتو جامل مرجيجي أكمل ماتان سيمر بطن وانجيل ماتان سيبنا سرين أكون ستو سرين كاسني أركيجي وانجيل كل نقاط وقلنا سرين أكون ستروا كاسني أركيجي إني مرجيجي نموني أتشوف من أركي سرين نبوكي دليا نموت أركي سرين نموت كرتبورن نلتون نقودين نيجنا شوفوا مدار جريو أنس دكان نمون نقودين نسجر سادكان جامسان جر سادكان إسني جولة مرتان ناي جولة مرتا إدو يرام يتنزا إسني رتين جين ياد دراجة سيا كجت رتين مالتي سندم में से ये सियारे चीज़ें جولة مرتان ناجي चुन جولة بواجي चुन نمون نسمو بتاعي ثمتاني الكل يوانس أرمين سايل سايل درجة رادي درجة إدو إنجيل برسيس ملني ممبئی بنين سيدا وجين دوا والبيت ملني نموتا وجين والبيت نموتا نامنا بيت وارا تيمسل دوات جلانا بيت وارا دوات أرجين كنالا نموتا أرجين نمون نجيبه أرجر سالف المور جابنا بره الكل دالته ساني لاني بنين سنة النبورة سنة ستلالا بره جنگرا کرن مائن کرن بائی انسانی یکوا دنی بائی انسانی چکوبا دنی بائی انسانی والمیتابا دنی جوانوان دنی سنی جولنے مرتانا ناجے چوزا بنين سنة یکن ترے جنگرا کرن مائن کرن فرقن برا جولنے مرتانا چون إلدير رسالي كابد الأسالي كريم إدو كريم سادو إرجع كريم يدي مورني هذا سامي مور كابل موريسين موريسين شديد أراد الدنيا كنا كيسد إني أمن إني نرمن إني كدس إني كلكم ما تجرا تجر إني واقل يجرا تجر يكت بوجا بوجو كريم بوجو كريم بوجو إلمان سالار تسادو كناف كل يوانس سنجول مرتان ناجر وانده آرم يكفي سابانه يكفي لاجين في سابانه چبوال لاجين چبوال مرسين چبوال إرماچين سنة كيشاد بسدانه چوبا منده کوگه سنة روانه ورنس سنة يمسا بدانه بادو إجازة كنا إرجع بسيزرا بيدا إيسوس كريستوس كنا ناقر يرجع نستعمله إله وارأيه سجبوا الدنيا فرجري كمان من كلام سجبوا كنا نراقا سبرا برا نسافاته إرجع كسر بيدا إجا بوفتان كيلو شوفا من ما تسبر واتسي روتي أبدا برابراتي ألنا ما جابه شوفا مشبور راكل كله ألنا ما جابه شوفا مشماركت واقعي ومزادي واقعد ومزادي ورد يجيرا منتم يجيرا تجيرا برابراتي مرين ومزادي ورد راكل كله انتم كل برابراتي مرين فناب شوفا مالي سبر واتسي كنجل أنا بسني تكيني توراتي أنا بسني تكيني تورات إذا يوان واقع دونجرين أنا كنت على دونجرين أركبر تيزا يوان نسيت تجمعنا جبر جيري سنمان مرسيزو إنجيل ما جير مكان ناسن كده بربرت أنا الرابرا أنا كرامي لاتي درسن جبر جيري سنوان البتشون الرجل أكار كنوداف
gadi oftanummaa irraa baruudhaaf harka Yohaannisitti gadi deebisee cuuban. Egaa erga akkasitti cuubamee booda cuuphaa isaatiin mucummaa dheeraati. Bishaanii fuula qulqulluutti kan dhalate malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluun hin danda'amu jedhe san barsiise san bishaan irraa cuubamuudhaaf gara cuuphaa dhufe. Harka Yohaannisitti maaliif cuubame kan jedhu hiikinnaan barsiisuudhaaf. Bishaaniin maaliif cuubame kan jedhu immoo hiyyeessaanis sooressaanis walfaana kan argame bishaan duwwaa addunyaan na ilaaltan kana keessa. Sooressi mana appaartaamaa gurguddaa ijaarrate, mana viilaa gurguddaa ijaarrate, bishaan tuffatee kan inni bira hin dabarre wantoota jiran hiyyeessitti fayyadamu keessa bishaan tuffatu sooressi bishaanitti hin fayyadamu. Hiyyeessi hiyyummaa isaatiin daangeffame bishaanitti fayyadamu. Kanaaf giddu galeessa madda jireenyaa nu gochuu jireeti. Bishaan irraa fayyadamee hiyyeessis sooressis walfaana waan argatu. Malee waaqummaa isaa duwwate warqee addunyaa kana keessa galaanatti jiree warqeedhaan cuubamuu danda'a ture. Hiyyeessota haadhaa musliim yaaduudhaaf jireeti. Haannanii cuubamuu danda'a ture waaqummaa isaatiin. Anaaf isiniif haannan argachuu hin dandeenye haala jireenya keenyaan waan ta'eef bishaan addunyaa hunda walqixa waan argatuuf bishaan irraa cuubamu. Harka Yohaannisitti kan inni cuubameef namoonni addunyaa irraas gara lubootaan gara mana qulqullummaa dhaqanii akka cuubaman malee ani taayitaan qabaa mana kootti na cuubiin, ani beekumsaan qabaa mana kootti na cuubiin, ani qabeenyaan qabaa mana kootti na cuubiin kan jedhu mana qulqullummaa luboota bira dhaqanii tajaajilamuun akka murteessaa fayyina lubbuu akka ta'e barsiisuudhaaf gara qulqulluu Yohaannisitti gadi deebisee dhaqee cuubame. Egaa waggaa 30tti maaliif cuubame? Waggaa 30tti maaliif cuubame kan jedhu ilaaluudhaan namni tokko hojii amantaa hojjechuudhaanis mataa isaanis yaadee du'ee ta'uudhaan biyyaanis bu'ee ba'uudhaan itti gaafatamummaa kan inni fudhatu waggaa 30 booda bilchinni sammuu namaa bilchaataa deeman filannoon dhala namaas murteessaadha. Waggaa 30 sana nu barsiisuudhaaf inni guddaa olaanaan garuu dargaggeessa waggaa 30 ta'e mucummaa isaa daabileesiin dubbifamee kan dhabe daabileesiin dubbifamee kennitaa kan dhabe dargaggeessa waggaa 30 ta'e addaan garbicha isaa barbaadu akka dhufu umurii waggaa 30 keessatti cuuphaan isa barbaachise malee gooftaan keenya cuuphaa booda waan argatu tokkoyyuu hin qabu ture. Anaaf isiniin argatan ni guddaan. Waggaa 30tti cuubamuun erga kana ta'e lagni Yordaanos galaanonni gurguddoon jiru. Biyya mootummaa isaa ol samiirra utuu hin dhalatin iyyuu teessoo isaa Sillaasee biratti cuubamee teessoo Sillaasummaa biratti cuubamee mucummaa nuu kennuu hin danda'a. Yordaanos maaliif filatame reen? Galaanni Yordaanos durumaayyuu iddoo abboonni itti fayyaa turanidha. Iddoo abboonni itti nagaa argachaa turanidha. Lammaffaa moototaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasnee dubbisne saboonni Israa'el daabaa Museedhaan gaggeeffamaa turan galaana Yordaanosiin ce'anii biyya Kana'aan biyya abdii abboota isaanii kan isaan galan Yordaanosiin ce'anii waan ta'eef waan bara Musee ture sun seeratti jiraadhaa isuma nu boonsuun Yordaanosiin ce'an malee cuubamtan malee mucummaa argattan malee biyya abdachiifamte Yerusaalemiin galuun dandeessan jedhanii barsiisuu barbaadeeti. Galanniif kabajni maqaa isaatiif haa ta'u. Inni kan biraan seera mataa namoota lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaafnee yoo ilaalle Niimaan namni dhukkuba lamsiidhaan dhukkubsataa ture karaa raajicha Eeliyaasiin deemarraamee Yordaanosiin cuuphatee dhukkuba isaatti akka inni fayyu macaafni moototaa lammaffaan boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaafnee yoo ilaalle dhugaa nu ba'a. Inni kan biraan seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaafnee dubbisne abbaan keenya Abrahaam aarsaa kakuu mootaa bara dhiyeessaa ture. Qurbaana kan bara kakuu mootaatti qurbaan taabba qiraanii irra kan jiraatu lubicha Melkiiseedeq irraa qurbaana isaa fudhachuuf deemaa ture.
laga Yordaanosiin ceeraqee malka Saadiq Irkaanii qurbaana fudhate. Arrasiis too'annu misira cuuphaa baranne malee qurbaana fudhanne malee Yerusaalem biyya abdii keenyaa ga'uu hin dandeenyu. Inni guddaadhaaf olaanaan Yordaanos kan isheen filatamte abbaan keenya abbaan gidiraasaa gadhiise iddoo isaa gadhiiseen gidirame kan jedhu Daawit gaafa jannataa baasu addaan garbicha seetanaa yoo an garbichi seetanaa ta'e kan inni dhagaan mereriidhaan awwaale galaana kana keessa ture. Galaanni Yordaanos karaa nama walitti yaadu jirte. Biyya Israa'el keessaa kan yaa'u biyya Ermeetaa keessaa kan yaa'u karaa nama dhuftee Yordaanos bakka jedhamutti walitti hiiti. Yordaanos bakka jedhamu kana bakka ishee walitti hiitu kana keessa dhagaa garbummaa Addaam, dhagaa garbummaa Hewaan, dhagaa garbummaa bareedina garbummaa ijoollee Addaam barate bakka Yordaanos jedhamu kana jira. Egaa Yordaanos kana keessa dhagaa garbummaa keenyaa mallattoo biyya keenyaatu mallattaa'ee jira waan ta'eef gooftaan keenya Yordaanosiin kan inni filate inni guddaan isa kanaadha. Egaa qulqulluun Daawit galaanni si argitee baqatte galaanni si arganii kuraman kan jedhe faarsaa 77 yookaan 77 irratti kan inni raajeef galaanonni waa malee kuramanii barreeffama birraa Addaam barreeffama birraa ijoollee Addaamtu bakkee ba'uudhaaf jedha. Faarsaa 13 yookaan 13 qabama keessatti 14 yoo dubbisne lakkoofni sadii immoo yaa Yordaanos maaliif deebi'ee deebite maal argitee baqatte jedha. Kan isheen argitee baqatte alayyaa ijoollee Addaam alayyaa garbummaa ijoollee Addaam baattaniif inni ijoollee Addaam garbummaa irraa bal'is inni ijoollee Addaam du'ee baraaruudhaaf dhufemmoo galiilaadhaa gara Yordaanos dhufee jira waan ta'eef gaafa Kiristoos galiilaadhaa Yordaanos hin dhufu akkuma amma dubbisan Yohaannis Yesuus gaafa jedhu Yohaannis Fincumu gaafa jedhu waliin mootiin gidduusaanii kun waa'ee Yohaannisitti mun barraaqsu erga ittiin booda galaanni Yordaanos iddoo namatti gargarchittee alayyaan garbummaa ijoollee Addaam galaanaan badhuffamtee kan turte galaana cubbuun marfamtee kan turte gaafa Waaqayyo gara Yordaanositti lixxu bakka lamatti qoodamte alayyaan garbummaa ijoollee Addaam bakkee ba'e qabeessuun galaanni maqaa Waaqayyootiif haa ta'u. Gaafa inni bakkee ba'u humna arjummaa isaatiin humna waaqummaa isaatiin gaafa inni bakkee irra dhaabbatu alayyaan garbummaa keenyaa isaatii sanatti barbadaa'e ulfinniif galanni maqaa Waaqa keenyaaf haa ta'u. Yeroo sanaa kaasee doonni ijoollee Addaam irraa ka'e ililleedhaan Waaqayyoon galateeffata. Yeroo inni bakkee dhagaa irra godhatii sanatti dhaabbatee qofaa isaatiin kan hafuurri qulqulluun mallattoo gugeedhaan harka Yohaannis irra qubate. Sagaleen duumessa keessaa jaalalleen mucaa koo isa kanaadha isa dhagaa sagaleen koo abdiin koo isaan raawwatama isaan jireenya argattu kan jedhu sagaleen duumessa keessaa dubbate. Mallattoo gugeetiin hafuurri qulqullummaa mul'atu kan jedhu yoo ilaalle qulqulluun Solomoon weedduu isaa boqonnaa 4 irratti yaa gugee koo yaa misirree koo sanirraa wayii gara googotti jedhe. Haadholiin gaafa daa'ima isaanii qulqullina gaafatan malatti lafa waan ta'eef mallattoo gugeedhaan biiftii maaramiin cuuphaa ishee hunda ishee irratti akka argamte dhugaaniidha. Kanas galanni maqaa ishee haa ta'u. Inni kan biraan qaamota Sillaasee sadan keessaa hafuurri qulqulluun isa tokkodha waan ta'eef ilma duwwaa dhufee hafuurri qulqulluun inni akka hin jenneef hafuurri qulqulluun mallattoo gugeedhaan amma siddee kanatti dhufe. Hafuurri qulqulluun ilma duwwaa dhufee abbaan hin dubbanne inni akka hin jenneef abbaan duumessa keessaan jaalalleen koo mucaan koo isa kanaadha isa dhagaa abdiin koo isatti raawwatama jedhee sadummaa Sillaasee laga sanatti dubbatan. Halkan keessaa sa'aatii 10 cuubamuun maaliif filatame kan jedhu yoolaan halkan keessaa sa'aatii 10 kan inni cuubameef sa'aatii 10tti simbirroonni gugee jedhamee addunyaa kana keessaa ilaalaman gugeen isheen addunyaadhaa fi simbirroonni addunyaa halkan banamuu hin danda'an.